Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kuni sagantaa dirba Oromummaa torbeetti guyyaa tokko darbu ani guyyaa har'aatii kutaan har'aa akkuma torban darbee waadaa isiniif gallee waa'ee dhukkubaa daddarbaa koronaa vaayirasii jedhamu bara kana keessa addunyaa jeeqaa jiru irratti Dr. Masfin Ittaanaa wajjin torban darbe maree goonee turre. Kutaa lammaffaa isaati jechaadha. Dr. Masfin baga nagaan deebitee naa dhuftee torban darbee isin jedhee jalqabeen siinaan jedhannaa itti fufee har'a rakkoo malee itti seenaa jechaadha. Baga nagaan dhuftee Dr. Masfin. Ayyaatilee galatoome waan dabaltee naaf hirteef. Galatoome. Utuu haasofnu sagantaan keenya onlaayinis darbee biyyatti saatalaatiin darbee baadiyyaa keessatti ergaan kee darbee jira. Baay'ee eebbifamii siin jedhu baay'ee odeeffannoo bareedaa akka ta'e feedbackiin nan qaba odeeffannoo jechaadha. Eegan kana jedhee booda mee utuu gara dhimma keenyaatti hin darbin mee isin attam jirtu hakiimoti kuni hakiimonni baay'een yaaddoo keessa jiru. Namootatu harkatti laafaa, namootatu harkatti du'aa, maatii qabu, inni kaanitu nama tajaajilu achitti qabamuu jira. Isa kana wajjin akkam godhaa jirtu mee Dr. Masfin ati wajjin kee kallattiidhaan namoota tajaajilu waan ta'eef mee akkam ta'aa jirtu si warri hakiimotaa kun ati mataan keeyyoo akkami maatii kee wajjin akkitti jirtan? Galatoome waan na gaafatteef akkuma beekamu ogeessa fayyaas waan guyyaa guyyaatti waan miidhuu danda'u waan ta'eef nu bira amma gaggabjeedhaadha waan jedhu Minisootaadhaan jiranii lafan jiru amma kanatti baay'een jiru gara dhukkubsataa ni qabna. Amma gara hospitaala kophaatti isaaniin tajaajilu waan qabnuu fi achitti ergaa jirra. Amma yoonaatti gara 50 afaan ta'u amma ciisanii kan jiranii ventileetarii irra immoo gara 30 afaan ta'u. Garuu amma akkasuma gama keenyaan hospitaalaan hojjedhaa jiru guyyaa guyyaatti dabalamaa jira garuu akka New York yookaan akka New Jersey sana baay'inaan namni baay'een dhibamaa jiru bira. Kanaaf ogeessatu fayyaas amma ammaatti kan dhukkuba kanaan hubame hin jiru jechaadha. Lafan hojjedhutti namni dhibame hin jiru, nama hin beeku hin jiru. Garuu ganaan beekame hin jira. Dhibeen tokko yeroo amma qabu yeroo gaafata waan ta'eef mallattoo agarsiisanii kan agarsiisan hin jirani. Garuu akkuma dhaga'amu iddoo naannoo New York fa'aa, New Jersey fa'aa iddoo adda addaati immoo namooti ogeessoti baay'een kufatanii akka jiranii kan du'an illee akka jiranii nan beeka. Dhugaan odeeffannoo sunis qabna. Dhugaan sitti himaa Dr. Masfin biyyi lafa hundumtuu isin eebbisaa jira. Baay'ee hojii dinqisiisaa, hojii baay'ee xiiqii nama fixachiisu, hojii amma lubbuu ofii dabarsaniitti kennu akka loltuu daangaa biyyaa eeguutti hojjetaa akka jirtanii. Dinqisiifannaa uummati isiniif qabu kanas waan si beeksisuu barbaada. Galatoomni siin jira gara dhimma keenyaatti dabarraa. Waan torban darbe haasofne keessa xiqqoo wanti nuyi irratti bulfanne tokko waa'ee qilleensa mijataati. Qilleensa mijataa fi qilleensa mijataa hin taanetu jira. Kan jedhu jira. Koronaa vaayirasiin kuni tempereecharii yookaan ho'ina +3 amma 15 gidduutu mijataa fi jaallatti kan jedhan jira. Kan ammoo maalirraa ka'eeti lafa koronaa vaayirasiin biyya Chaayinaa Wuhaanii ka'ee irraatii gara Xaaliyaaniitti yeroo inni bal'atu tempereechariin yeroo sana ture waan sana waan fakkaatuuf sanatu mijataa laata kan jedhudha. Gama kaaniin immoo biyya ho'aa akka Saawudii keessatti, Emireet keessattis akkuma kana ammaatee jira. Mee wanni kun wanta seasonal flu jedhamu kan yeroo yerootti waqtii eeggatee kan wajjin waan wal fakkaatu qabaa? Vaayirasiin kun egaa haaraadha akkuma beekamu kan erga dhalate amma gara ji'a 5 akkasii hin ta'a. Amalli vaayirasa kanaa dhibbatti qorannee waan bira geenye miti jechuudha. Guyyaa guyyaatti qorannoon godhamaa jira. Garuu immoo vaayirasiin walumaa gala kan akka influensaa fa'aa yoo fudhannee ilaalle qorra jaallatu malee ho'an jaallatan. Koronaa egaa koronaa SARS-CoV-2 kuni dhibee COVID-19 kan fidu kuni yoo tarii akkuma warra influensaa fa'aa amalli isaa akkas taanaan lafa ho'aatti xinnoo akka gaariitti babal'achuu hin danda'u ta'a. Garuu kun immoo nama dagachiisuu hin qabu jechuudha. Maaliif amma yoonaatti dhibbatti waan beeknu hin qabnu. Kanaaf lafti qorraatti irra jabaata akka vaayirasii kaan yoo amala akka vaayirasii influensaa yoo ta'eef. Garuu immoo amma dhibbatti beeknee kana tokkasii jennee dubbachuun nu dhiba waan ta'eef of eeggannoon godhachuun barbaachisaa ta'a. Tole baay'ee ulfaadhu kan bira gaaffii kun taanu kan nufu mallattoo koronaati. Mallattoon koronaa baay'een isaa baay'ee wanti daddarbaa ture
fakkeenyaaf kufaasisuudha, qoonqoo keessa nyaachuudha, hafuura baafachuu kana xiqqoo dadhabsiisuudha, waan wenneen akkasii waan kanarraa of eeggadhaa kan jiran cinaatti odeeffannoo tokkorraa kan argaddetti doktorootuma dhimma kanarratti wanni ta'an irraa xiqqoo namoota buleeyyii, namoota umuriin deemanii fi namoota immoo giddugaleessa jiran irratti mallattoon agarsiisu adda adda ta'uu danda'a waan ta'eef sun mallattoo isaa miti jedhanii of dagachuu miti waanuma fedheefuu ilaalamuutu irra jira jedha. Umuriidhaan yookaan saalaan dhiiraaf dubartii jedhee mallattoon adda addaa irratti argamu jira moo mallattoon isaa bifa tokko fakkaata Dr. Masfin? Egaa vaayirasii kun haaraadha akkuma jenne kanaaf babal'achuu irratti dafee tokko tokkotti darbuu irratti baay'ee beekamaadha. Garuu vaayirasiin koronaa COVID-19 fidu kuni nama hundumaa qabuu danda'a jechuudha. Namni immuuniti yookaan dandeettii ofirraa ittisuu horachuu hin danda'u maaliif haaraa waan ta'eef. Kanaaf nama guddaa, nama xinnoo, ijoollee, sooressa, hiyyeessa, warra biyya bulchanii, warra siyaasa hojjetan hundumaa qaba jechuudha. Kanaaf dhibeen kun nama baay'ee qabuu danda'a. Garuu erga dhibeen kun qaama namaa keessa gale garuu namni hundumtuu haala tokkoon dhibee kanarratti bobba'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya akkuma jette namoota umurii isaanii xinnoo achiif 60, 70, 80 keessa warra jiran dhibee adda addaa kan qaban, dhibee sombaa, kalee, dhiibbaa dhiigaa, sukkaara kan qabani warra kana irratti hin jabaate jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mallattoonni salphaa ta'ee darbu qufaa fa'ii, qaama namaa ho'isuu, laydaa jedhan iddoo tokko tokkotti qaama kan nama ho'isuu, nama qufaasisuu inni mallattoo utaalloo jechuudha. Namni baay'een amma harkee 100 keessaa 79, 80 akkuma kana ta'ee darba jechuudha. Garuu warri kaan irratti mallattoon isaa hafuura kutuutti fida, dadhabsiisuutti fida, hospitaala deemanii akka isaan ciisan godha jechuudha. Kanaaf egaa eenyu irratti jabaataa, eenyu irratti immoo jabaatu kan jedhu waan adda addaatu qorannaatu gaggeeffamaa jira. Amma yoonaatti kan beekamu dhiira irratti irra jabaata. Dhiira fakkeenyaa fi namooti du'an amma yoonaatti dhiiratu irra du'aa. Namoota warra naannoo adda addaa rakkina adda addaa keessa jiran fayyaadhaan warra miidhaman isaantu irra miidhamaa. Kanaaf egaa amma kan asirratti hubachiisuu barbaadu dhibeen kun nama hundumaa qabuu danda'a. Garuu mallattoon suni tokko ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Qufaasisuu danda'a, hafuura kan kutee baay'ee rakkisuu jalqabnaan dhibeen isaa isa cimaadha jechuudha nama geessu. Kanaaf egaa eenyu irratti jabaata, eenyu irratti immoo hin jabaatu kan jedhu dhibbatti qulqullaa'ee waan lafa taa'ee hin jiru. Garuu waan beeknu isaanuma kana. Tole, Dr. Masfin, yeroo mallattoon kun mul'atu of eeggannoo adda addaa fudhataman kana keessatti akka aadaas haa ta'u beeku wanni Chaayinaa keessatti wanta aadeeffatame tokkotu jira. Innis maali? Bishaan bulluqaa fi ashaboo walitti makanii qoonqoo kanaan lollaachuu ittiin dhuguun akka vaayirasiin sun utuu gadi sombatti gadi hin darbin waan sana qoonqoo keessatti akka isaan du'an gargaara kan jedhutu jira jechaadha. Uumamumaan ashaboof bishaan bulluqi uumamumaan vaayirasii dadhabsiisuu irratti ammamime kan koronaa vaayirasii akka jirutti ta'ee yoo koronaa vaayirasii kana hin gargaara jechuu baanneyyuu vaayirasootuma waan akka utaalloo waan akkasii kana wanni ta'ee uumamaan ashaboo fi bulluqni ammam vaayirasoota dadhabsiisuu irratti qooda qaba. Homaayyuu waan nama gargaaru hin qabu. Dhibee kanas fooyyessuu yookaan fayyisuu hin danda'u. Dhibeen kun yeroo nama qabu qaama namaa keessa gaa seenu mallattoo tokko tokko agarsiisanneera. Fakkeenyaaf hafuura nama kutuun jira, qaama namaa ho'isuun jira, nama qufaasuun jira jenneera. Yeroo namni akka kana dhukkubsatu isaaf waan barbaachisu waan baay'ee jira jechuudha. Sappoortiif keer jenna jechuudha. Qoricha addaan keessatti addaan bahee COVID-19 fi dhibee kanaaf kan ta'u qoricha yoo dhabne iyyuu sappoortiif keerii kan jedhamu jira jechuudha. Sappoortiif jechuun qaamuma keenya sappoortii gochuu yookaan utubuu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf qaamni keenya ho'ee qoricha qaama waa fudhannaa, yoo qufaan nu rakkise qufaadhaaf qoricha fudhannaa, bishaan yoo qaamni keenya hin qabate bishaan dhugnaa. Garuu al tokko tokko akkuma beektu namni utaalloo qabu yookaan namni qufaa qabu, namni yeroo baay'ee bishaan isa keessaa ba'u iddoo buusuu qaba jechuudha bishaanicha. Bishaan suni rehydration jedhama. Hydration jechuun qilleensi akka gaariitti akka deemuu fi waan akkasumatti waan goonutu jira. Vaayitaamin C faa kana waan akkasii nyaata wal qixaa nyaachuun walumaa gala nama gargaara.
malee dhibee kanaaf qoricha yookaan ittisuus ta'uu hin danda'u. Tole maaliif kun yeroo baay'ee babal'atee deemaa ture Chaayinaa keessatti kun baay'ee gargaareedha waan odeeffamuuf adda baafachuuf maaliif namni argite amma akkuma amma jette dhukkubi kun dhukkuba haaraa waan ta'eef waanuma sooshaal miidiyaa irra ta'u namni 2-3 yoo ta'e dhugaadha. Kanarraan kan ka'e amma biyya loomiin tokko birrii 10 meeqa galee jedhanii akkasittiin wanni ta'e loomiin qoricha jedhame waanuma odeeffatameef jechaadha. Isa kanaaf hin jedhe maaliif namni tarii kanatu na fayyisaa shaboon na fayyisaa loomiin na fayyisa akka of hin dagannee fi hubannaa akkasii qabaachuun kan biraan amma yeroo dubbanne irratti Dr. Masfin maayini dhukkubi kun haaraa waan ta'eef vaayirasiin kun haaraa waan ta'eef jette haaraa dhukkubi vaayirasii haaraa fi isa kanaan dura barame giddummaa hin addaddummaan jiru haaraa waan ta'eef nama hundumaa qaba kan jedhu kun maalirraa ka'eeti yoo haaraa ta'uu baate akkamiin nimee xiqqoo ishee kana irratti ibsannoo kennita. Dhugaa gaariidha. Maaliif sitti fakkaate vaayirasiin tokko koronaa vaayirasiin durumaanuu jira. Garuu gosa adda addaa qaba koronaan kun jechuudha. Yeroo baay'ee bineensa keessa kan deddeebi'u tureera. Bineensa keessattuu deddeebi'uuti bineensuma dhiba malee nama dhibu ture duraan. Chaayinaa keessaati maal ta'e bineensa keessa isa jiru sanatu namatti faca'e jechuudha. Namni immoo namatti facaasuu jalqabe. Kanaan egaa biyya lafaa waliin ga'e jechuudha. Vaayirasiin kun egaa yeroo bineensa keessaa gara namaatti yeroo faca'u eenyummaa isaa jijjiiree faca'a jechuudha. Afaan Ingiliziidhaan mutation jedhama. Mutation jechuun genetic material. Dhibee vaayirasiin suni eenyummaa isaa jijjiireetu gara namaatti faca'e waan ta'eef vaayirasa haaraa ta'es ba'e jechuudha. SARS-CoV-2 jennee maqaa moggaasnee jirra jechuudha. Dhibeen kun immoo corona virus disease 19 COVID-19. Kanaaf egaa vaayirasiin inni bineensa keessa ture suni amala isaa jijjiiree eenyummaa isaa jijjiireetu as ba'ee vaayirasii haaraa ta'ee waan dhalateef tokko tokkotti faca'uu jalqabe. Maaliif nama hundumaa qabaa? Kanaan dura hin turre vaayirasiin kun. Kanaan dura amma fakkeenyaaf vaayirasiin utaalloo waan biraa yoo si qabee irraa dandamattee yeroo fayyitu lammata deebi'ee si qabuu dhiisuu danda'a. Kanaaf uummata keessa amma tokko dhibeen kun faca'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif namni tokko dhibee kanarraa of ittisuu waan danda'aniif antiiboodii isa jennu sana qabu ta'a jechuudha. Garuu vaayirasiin kun haaraa waan ta'eef tasa qaama namaa keessa lixee dhibee namatti fiduu danda'a. Namni baay'een irraa dandamatanii fayyuu danda'u. Garuu immoo namni baay'een kan ta'us dhibee guddaatti fiduu danda'a. Tole baay'ee bareedaadha. Waanuma bareedduudha deebifte Dr. Masfin maaliif akkuma utaallooti abbaa tokkoon qaba abbaa tokko bira darba kan namoota jedhantu of goomsina anuma dabalatee of goomsina anaanoo nan qabu kan jedhutu jira. Anaanoo nan qabuun kun maal fide amma USA keessatti ati sila kaaftetta New York naannoo New York gaa baay'ee hubamee guutummaa Ameerikaatti amma nama 2,000 guyyaa tokkotti dhabuutu dhufee kun immoo wanni daataa isaan baasan tokkorraa akka hubannetti namoota populationiin namoota baay'inni namoota magaalaa tokko keessa jiranii harka 100 keessa 20 ta'etu jiru warra du'an keessaa immoo harka 100 keessaa amma 50 amma 55 kan du'an immoo gurraachota kan jedhutu jira jechaadha. Maaliif kan jedhurraa namoonni sababa adda addaa dhiyeessuu kan irratti fokkasii gochuun barbaadanii sababoota adda addaa sababoota isaan kakaanii sababoota sana ta'e naa ibsuu dandeessa garuu kan irratti xinnoo xiyyeeffachuu barbaadee tuffataa turan kan jedhutu ture. Tuffataa turanii amma paartii qopheessanii koronaa arrabsina kan jedhanii magaalaa New Yorkitti akka kanatti wanni ta'aa turanii gurraachan qabu jedhanii miidiyaa irratti gadi ba'anii gogaan keenya kanaaf mijatu nu qabu kan jedhutu ture jechaadha. Daguun kun akka hin dhalanneef daguun kun addunyaa kan biraa kan goomsinee fi maaltu ture maayini lakkoofsi gurraachaa warra qabame keessaa lakkoofsi gurraachaa kan du'an caaluun maalirraati USA keessatti? Akkuma odeeffamaa jiru rakkinni koronaa vaayirasii 19 kuni dhibeen COVID-19 kuni gurraachota baay'ee miidhee jira. Warra adii bira qabdee yeroo ilaaltu namooti baay'een gurraacha ta'anii argamanii namooti baay'een kan ittiin du'anis immoo kan caalaa du'anis immoo gurraacha ta'anii argaman. Kun maaliif isa jedhu yoo keessaa baafnee dubbanne egaa waan baay'eetu haasa'amuu danda'a akkuma jette. Ammas taanaan qorannoon dhibbatti waan beekaman jiru. Amma beennurraa garuu waan dubbannutu jira. Jalqaba dubbiin kun tuffatamuun isaa rakkina kana fiduu isaa. Maaliif ani gurraacha nan qabu, ani lafa ho'a keessa jiraadha nan qabu, nu biran ga'u. Kuni
akka isaan akka gaariitti dhibee kan akka isaan ofirraa ittisuudhaa fi waan tokko tokko hin goone isaan godhee jechuudha. Tokko isa. Lammata immoo gurraachumaaf adii kana gidduu rakkinni fayyaa kunii akkamittiin dhalatee kan jedhu ilaaluu nu barbaachisa. Maaliif biyya Ameerikaa kana keessa gurraachaaf adiin seera duratti waraqaa irratti mirgi isaanii tokko haa ta'u iyyuu malee haala isaan ittiin tajaajila fayyaa argatanii akkaataa isaan ittiin haala isaan ittiin jiraatan kuni tokko miti jechuudha. Kanaaf gurraachi fakkeenyaa fi isa bira utuun hin deemin dura fayyaa kana kan miidhan maal fa'ii kan jedhu wantoota maaliiti kan fayyaa miidhan kan jedhu yoo ilaalle isaan keessaa barnooti jira health determinants waan jennu jira. Health determinants jechuun fayyaa namaa kan murteessan fakkeenyaaf lafa nuti jiraannu murteessaa, barnoota nuti qabnu murteessaa, beekumsa nuti qabnu akkasumas immoo genetic makeup keenya gurraacha adii ta'uun keenya, juu ta'uun keenya kun waan faaktarii baay'ee jira jechuudha. Economicsiin murteessaa, qabeenya qabaachuun lafa namni jiraatu kun hundumtuu gaa walitti dabalamee gurraachi biyya kana keessa health inequity waan jedhu sanaan rukutamee jira jechuudha. Jechuun adii bira fayyaa adii fi warra gurraachaa wal bira qabdee olaatu African Americans disadvantage qabu jechuudha. Health inequitytu jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhibeewwan silaatii tajaajilamanii fayyuu danda'an, fooyya'uu danda'anii baay'inaanii uummata gurraachaa keessatti baay'ata. Kan akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba kalee, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa kun hundumtuu uummata kana keessa waan baay'atuu fi jalqaba irratti immoo dagachuun isa akkuma jettisan akka waan jiruu fi walumatti dabalamee maal fidee namni baay'een Niiwoorki keessa, Luwiziyaanaa keessa, iddoo adda addaa keessa, Shikaagoo keessa namooti baay'een dhibee kanaan faalamanii warra faalaman keessaa immoo namooti rakkina jabaa qabanis waan jiranii fi isaan immoo deebi'anii namoota du'an sana keessaati yeroo harka baay'ee iddoo tokko tokkotti harka 70 ol kan du'anii warra gurraachaati. Kanaaf egaa African Americans biyya kana keessa warri jiran gurraachi biyya kanaa karaa kanaas miidhamanii jiru jechuudha. Miidhaan isaanii egaa itti dabalamee COVID-19 kun immoo rakkina isaan qaban suni deebisee ifatti baase jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee kana biyya keenyatti yoo geessine ammam hubuu danda'a? Ammam biyya keenya keessatti sadarkaan jireenyaa baay'ee walgate yoo hin jiraanne iyyuu saayikooloojii namootaa ammam tuquu danda'a? Fakkeenyaaf uummata Oromoo inni dhukkuba kana duwwaatu hin ta'in sodaan isaa iyyuu immoo nama baay'ee akka inni dhukkubsatuuf iyyuu karaa banaa jedhu sodaan baay'ee sodaataa baay'ee yaadda'uun baay'ee sodaachuu yaadda'uun kun minaan nama laguu danda'a gadi buusuu danda'a kan jedhutu jira jechaadha. Mee kanaan wal qabatee tokkoffaa haalli jireenya uummataa silumayyuu akkuma sana jecha biyya keenyatti iyyuu sadarkaan innumti sooressa jedhame iyyuu amminni of eeguu danda'u fi amminni ofirraa wanni ta'uu danda'u baay'ee waliin gatu yoo ta'e illee meesa waa'ee sodaa kanaaf yaaddoon kun hammam nama hubuu danda'a dhukkuba tokkoof saaxilamuu fi namni tokko alaalatti sodaatee yaadda'ee gadaduun sun hammam waan kanaaf saaxilama baasuu danda'a. Namni tokko yoo yaadda'u yeroo dhiphatu akkuma jettee dandeettiin dhibee ofirraa ittisu yookaan immuunitiin isaa miidhamuu danda'a. Kanaaf waa'een COVID-19 kun nama baay'ee yaaddesseera. Ogeessa fayyaa yaaddesseera, warra biyya bushaa yaaddesseera, namoota dhuunfaa, namoota adda addaa hundumaa biizinasii adda addaa miidhee jira. Nama yaaddessa dhuguma. Garuu yaadda'uu qofti immoo gaarii miti. Yeroo baay'ee kan hin gorsu maal inni yeroo hundumaa waa'ee isaa haasa'uu, waa'ee isaa yaadda'uutu hin ta'in maal gochuu qabnaa isa jedhan irratti gadi fageessanii irratti hojjechuutu irra gaariidha malee yaadda'uun barbaachisaa miti. Garuu rakkinni gurraachota biyya Ameerikaa keessatti ta'e kuni biyya keenyattis yaadda'uun isaan hafu. Garuu biyyi keenya haalli biyya kanaa immoo tokko miti. Haalli jireenya keenyaa tokko miti. Haalli dinagdee tokko miti. Haalli nuti jiraatu aadaan keenya tokko miti. Kanaaf exactly saddanatti ta'etu biyyatti ta'aas jechuunis nama rakkisa. Kanaaf abdiin tokko maal inni gara fuulduraatti tarii yeroo waan kennuufii fi Afrikaa warri jiranii waan kana irratti qophaa'anii dhibeen kun akka hin babal'anne akka hin baay'annee fi akka gaariitti yeroo kennaaf jedhee yaada. Kanaaf namooti waa'ee kana yaadda'anis egaa yaaddootu hin ta'in waan gochuun isaan irra jiru gochuu warri amantii adda addaa qaban amantii isaanii kadhannaa gochuu wajjajabeessuu keessaayyuu namooti rakkina adda addaan irra ga'ee jiru namooti harka qalleeyyii baay'eetu jira biyya keenya keessa jechuudha. Nama rakkate nama hiyyeessa baay'eetu jira waan ta'eef wal gargaaru yeroo kana yeroo itti wal gargaaran jechuudha.
dhibee kan akka haalaan babal'isneen yeroo itti wal gargaaran ta'a jechuudha. Tole. Ulfaadhu Dr. Masfin, mee kanumaan wal qabatee wanni dhibee kana ofirraa ittisuu fi tarkaanfiin sadarkaa biyyaatti fudhatame tokko kan namni baay'eenis nama kan namni baay'eenis irratti walii galee waa'ee labsiiti. Labsiin amma baheera. Labsiin yeroo hatattamaa ji'oota murtaa'anii fi lakkoofsi namaa 4 ol akka bakka tokko walii wajjin hin taane maatiirraan kan hafe jechaadha. Kan biyya keenyarra iyyuu hin jabaate jechaadha. Amma bakka hin jiraadhu kana nama 10 walii yoo bakka tokkotti walitti qabamuun dhorkaadha. Kanarraan kan ka'e cheerchiin, masgiidni, walgayiin, bakki hojii hundumtuu cufamee jira jechaadha. Labsiin sun ammam koronaa dhukkuba kana babal'isuurraa ammam bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Labsiin amma mootummaan baasee naannootti wanni ta'e kuni jireenya uummataa, sadarkaa jireenya uummataa, dinagdee biyya sanaa, aadaa biyya sanaarraa wajjin ammam ija qabeessa ta'uu danda'a kan jedhudha. Kuni uummanni maal hubachuu qaba kanarraa mi'atti akka nama ogeessa tokkotti. Tole egaa waa'ee labsii kanaa egaa gadi fageenyaan maal akka of keessaa qabu baay'ee sirriitti hin dubbisne hin argine. Garuu akka nagayetti labsiin hatattamaa kun jiraachuun isaa maal agarsiisa? Mootummaan Itoophiyaa rakkinni kun rakkina jabaa ta'uu isaa hubachuu isaa agarsiisa. Inni jalqabaa jechuudha. Garuu immoo gara fuulduraatti labsiin kun erga bahee booda yeroo yerootti qorannoo irratti hundaa'uudhaan iddoo kamitti fooyyessinaa, iddoo kamitti dhidhiibnaa kan jedhu akka gaariitti maaliif uummati keenya akka uummata warra biyya faranjii miti. Mindaa kan sii kaffalu hin jiru, cheekii kan manatti sii ergu hin jiru, hundumtuu guyyaa guyyaatti hojjetatee bulaa waan ta'eef rakkina isaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Hojjetachuu qaba. Garuu akkamittiin haala biyya keenya irratti hundoofne rakkina kanaa fi soluushinii yookaan furmaata biyya keenya akkamittiin laannaa isa jedhu irratti hojjechuun isaanii barbaachisaa natti fakkaata. Jalqaba yeroo dubbiin kun biyya Chaayinaatti dhalate humni daandii qilleensa Itoophiyaatti hin deddeebi'a ture. Baay'ee na dhiba ture. Maaliif akka isaan hin dhaabne kana? Egaa waan isaan gooneeftu jira yeroo sana ta'uu danda'a. Haala dinagdee ta'uu danda'a. Isaan waan biizinasii yaaduu danda'u. Hanga tokkos immoo gadi xinneessanii ilaaluun jiraachuu danda'a ta'a. Garuu kan amma fudhatamee jiru labsiin hatattamaa kun waan gaarii ta'uu danda'a. Garuu immoo kun dhibbatti rakkina kanan furaa jennees immoo yeroo hundumaa xiinxaluun nurra jiraachuudha. Hojjechaa jira moo hojjechaa hin jiru? Qorannoo maaliitu jira? Rakkinni kun iddoo kamitti babal'achaa jira? Uummati keenya immoo rakkina biraa godhachuu danda'a. Beela'uu danda'a fakkeenyaaf. Waan nyaatu waan dhabee rakkachuu danda'a. Aadaa keenya wal gargaarsatu jira. Akkamittiin immoo uummati ollaasaa akkamittiin gargaara kan jedhu irratti istiraateejii biyya keenyaaf tolu baasuu irratti egaa akka isaan hojjetanii akka isaanii kana duukaa bu'anii isaan gorsuu barbaada. Baay'ee galatoom. Kan biraan waa'ee talaalliiti. Talaallii dhukkuba kanaa. Dhukkubi baay'een talaallii argateera. Vaayirasii kanaa fi talaallii arguudhaa fi biyyoonni baay'een beeksisni baay'een baay'ee akka irratti hojjetaa jiranii akka wal dorgomaa jiran dhageenyaa biyyoonni gurguddatan jechuudha. Waa'ee kanaa irratti mee akka nama ogummaa kana qabu tokkootti abdiin ati qabdu maali? Waa'een talaallii kun argamu, vaayirasii kanaaf talaallii kun argamu. Abdiin akka gaariitti jiran abdiin qaba. Talaalliin argata dhibeen kun. Garuu talaallii argachuudhaaf yeroo barbaada. Maaliif talaalliin suni erga namarratti yaaluu sirra jira, kun hojjetamu hin hojjetu, dhibee namatti fidamu namatti fidu kan jedhu randomized clinical trials kan jedhamu sana fixuu qabaa jechuudha. Amma yoonaatti vaayirasii haaraan kun amala isaa jijjiirrachaa hin jiru. Gaarummaan isaa tokko waan abdii kan naa kenne isa. Fakkeenyaaf influenza fudhanne waggaa waggaatti jijjiirrata. Isa uffata isaa sana jijjiirrata jechuudha. Kanaaf talaallii yeroo hojjettuu fi bara gadi immoo waan biraa ta'ee dhufaa jechuudha. Talaalliin keenya hojjetu jechuudha. Garuu amma yoonaatti SARS-CoV-2 kun amalli isaa akkasuma hin jijjiiramne waan ta'eef talaalliinis yeroo dhiyoo keessatti gadi ba'uu danda'a. Garuu talaalliin kun hin hojjetamu hin hojjetu. Rakkina namatti fidamu rakkina namatti fidu kan jedhu qoratamee clinical trials fixuu waan darbuu fi gara waggaa tokko akkas fa'aa fudhachuun isaa nafu.
Kanaaf abdiin talaallii jira jedhanii yaada. Maaliifan kana jedha namoota tokko tokkotu dhukkubii akkasii kun fakkeenyaaf HIV'n vaayirasiidha. HIV'n waggaa baay'ee ture biyya addunyaarraa. Qoricha sana gad xiqqeessuutu argame malee tokkoffaa talaalliin argamne lammataa amman beekutti jechaadha. Na sirreessuu dandeessati. Talaalliin argamne lammata immoo qorichi isa fayyisu hin argamne. Waan akkasii ta'uu danda'a kan jedhu tokko tokkotu jira. Isa kanaafan jedhe mee kun kanaaf ta'e kan HIV kun kanaaf kana ta'e kan jettu qabdaa Dr. HIV dha. Vaayirasiin HIV fi vaayirasiin COVID-19 tokko miti. HIV'n haala itti darbuu fi koronaan kan itti darbu tokko miti. Amalli vaayirasoota kana adda adda waan ta'eef rispoonsiin isaa yookaan talaalli yeroo hojjetanis qoricha yeroo hojjetanis haalli isaan keessa darban tokko miti jechuudha. Vaayirasii ta'an iyyuu malee vaayirasii gosa baay'eetu jira. Garuu akka qorannoon tokko tokko ta'aa jirutti vaayirasiin koronaa COVID-19 fidu kuni talaalli argachuudhaaf abdiin jira kan jedhutu jira. HIV ilaalchisee waan baay'een irratti qorannoo baay'een godhamee jira. HIV adda kan godhu maalinni akka COVID-19 kana miti. HIV yeroo jalqabe isa jalqabe ni warra keessatti isayyuu namoota warra gee jedhaman jalqabee isa booda gurraacha keessa baay'ate Afrikaa rakkinni isaa iddooma tokkotti iddooma xiqqootti hafee jechuudha. Garuu inni kun biyya hundumaa waliin ga'ee jira. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaatu irratti godhamaa jechuudha. Horii baay'eetu irratti dhangala'ee rakkina kanaaf furmaata yookaan qorichaas haa ta'u talaalliin akka argamuu fi qorannoo guddaatu ta'aa jira. Ikoonoomii yookaan dinagdee biyya kanaa laamshessee jira amma. Kanaaf kun hundumtuu maal ta'a jechuudha akka namni jabaatee dhibee kanaa fi malatti malu godha jechuudha. Waa'ee HIV kana maaliifan kaasee bara nuyi dargaggoo turre namoota baay'eetu kanaan dhumee wal fakkaata amma sodaa fi anaannan qabu namni Itoophiyaa qimamii nyaataa, qaaraa nyaataa, barbarree nyaataa kun anaannan qabu kan jedhutu jira. Namoonni akka kanaan of hin daganneef irra deddeebinee kan nuti haasofnu jechaadha. Gara dhumaarra jirra. Gara dhumaarra jirra kuni inni gara dhumaa kuni gaaffii kan biraas gorsa kan biraas dhaamsa kan biraas qabaachuu dandeenya dhugaadha. Garuu mee akka nama ati biyya Ameerikaa keessatti doktoraa nama achi keessa tajaajiltaa amma dubbiin kun waa'ee biyya keenyaati. Ergaan kun illee namoota biyya keenyaatii fi keessattuu naannoo Oromiyaatii fi saba Oromootii fi uummanni diyaaspooraa akiimii iyyuu ta'e malee immoo diyaaspooraadha. Nama biyya bakkee jiraatu ilma Oromoo tokko jechaadha. Ogummaadhaan doktoraa akka Oromootti immoo ilma Oromoo tokko nama bakkee jiru jechaadha. Akka kanatti namni tokko ilmi Oromoo dhalli Oromoo tokko biyya isaatiif dirmannaa yeroo ammaa irratti maal gochuutu irra jira kan jedhu maaltu jira maal gochuu qabna amma waan kun waan yeroo namaa kennu miti. Waan yeroo atattamaatti waan lubbuu namaa yeroo gabaabaatti galaafatudha. Maal gochuun nurraa eegamame? Waan baay'ee gochuu qabna. Amma duraan akkana gaafatee turte nama sooshaal miidiyaa irra baheen dubbadhuun ture waan akkasii kana haasa'uudhaaf yeroo baay'ee yeroo qabnu ture. Garuu kan asii gara sooshaal miidiyaatti na baase maalinni nuti dhagahamuun irra jira jechuudha. Maaliif ija keenya hin argaa jira namni fuula keenya duratti du'aa jira. Rakkinni kun immoo babal'atee gara Afrikaa deemaa jira waan ta'eef akka dhalataa biyya sanaatti waan nurraa barbaachisu gochuun nurra jira. Waan nurraa barbaachisu jedhee kan yaadu tokkoffaa odeeffannoo dhugaa dabarsu. Sooshaal miidiyaa isa qabaannu, yuutuubii chaanalii isa qabaannu, siyaasa adda addaa isa hoofnu, amma yeroodhaaf isa gara tokkotti dhiisne waa'ee dhibee kanaa uummati keenya oduu qulqullaa ta'e akka argatu gochuun waan guddaadha. Isa bira darbee maal gochuu dandeenya? Akka ogeessa fayyaatti akka nama tokkootti fakkeenyaaf akka hakiimii tokkootti ani waan tokko ofii akka dhuunfaatti nan hojjedha. Akka gurmuutti immoo waan goonutu jira. Waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa jennee International Oromoo Health Professional jennee waggaa 2 dura qindeessinee jirra jechuudha. Nan piroofiitiidha. Siyaasa jiruunsaa siyaasa miti. Uummata keenya gargaaruu karaa fayyaa jechuudha. Kanaaf waan tokko hojjetamaa jira gama sanaan. Barnooti tokko kennamaa jira. Horiin walitti qabamaa jira. Gara fuulduraatti biyyaaf immoo ogeessota fayyaa biyya jiranii fi PPE yookaan Personal Protective Equipment kan jennu kan akka maaskii fa'aa waan adda addaa galaabii fa'aa kan ittiin bitamu waan adda addaa waan tokko hojjechaa jiraachuu isaanii quban qaba. Duraan illee natu gaggeessaa ture amma immoo
dabareen koo darbee nama biraadha kan gaggeessaa jiru waan ta'eef waan kana quba qabachiisaniiru. Kanaaf waan tokko tokko hojjechaa jiru. Warri kaan immoo namni baay'een akkuma beektu jiru dhiisee jira amma. Kan hojjetaa jiru namoota warra ogeessa fayyaa ta'e hojjetu. Warrumti addana jiraannu jiruuyyuu dhabnu malee haalli jireenya keenya haala biyya keenya namoota biyya keenya wajjin wal bira qabnee yeroo ilaallu advaanteejii tokko ta'uu qabna. Maaliif mana keessa jiraannu qabaachuu dandeenya bishaaniin rakkina hin qabnu kominikeeshinii rakkina waan hin qabnee fi namoota warra biyya jiran kana gargaaruu waan danda'ametti odeeffannoo qofa otoo hin ta'in maallaqaanis gargaaruun nurra jira jechuudha. Hospitaala naannoo keenya jiru akkamittiin jajjabeessina ogeessota fayyaa naannoo sana jiru akkamitti jajjabeessina qaamotiin adda addaa instituushinii yookaan dhaabboliin fayyaa jiran akkamitti jajjabaatu kan jedhu irratti walduu tokko ta'anii yeroo ittiin balaa kana yookaan golfaa kana irratti qabsaa'anidha jechuudha yeroo isaa. Kanaaf hundumtuu achi keessatti carraatti waa jijjiiruu danda'u qaba. Namoota abbootii amantii fudhadhu ilaali. Isaan kan isaan gochuu qaban maaliin namoota warra dhibamaniif kadhachuu, namoota warra rakkatan gargaaruu, namoota warra kaan gorsuu, walgahii baay'isuu dhiisuu, warra akkas akkasii gochuu danda'u jechuudha. Sadarkaa mootummaatti immoo biyya biyyaati kanatti nagaafatte. Isa biyya kanaa waan ta'eef biyya kanatti garuu waan baay'ee hojjechuu qabna. Dhimma keenya akka dhimma keenyaatti ilaallee duukaa bu'uun nurra jira amana. Baay'ee ulfaan kun gaaffii gosa dhumaati boodaati dhaamsa barbaaddu dabarfachuu dandeessa Dr. Masfin. Gara jalqabaatti waa'ee ogummaa keessan yeroon kaase kana namoota baay'eetu ofii isaanii dabarte baay'ee seenaa nama gaddisiisu keessattuu biyya Xaaliyaaniitti akka biyya Xaaliyaanii kan ta'e jiru. Amma torban darbe kana keessa immoo biyya Ingiliziitis doktoroota qoftiyyuu gara nama 10tu du'e kan jedhutu dhageenya. Kun hundumtuu yeroo nama tajaajilanidha jechaadha. Kuni loosii guddaadha. Kuni nama tokko barsiifatee sadarkaa doktoraan ga'uun wanni guddaadha. Nama sana bakka buufachuu hin danda'u. Maaliif doktorri tokko biyya keenya nama 50, 60, 100 jira namni tokko doktorri tokko jechaadha. Akkuma kana narsiin illee namoota kumoota dhibbatti lakkaa'ameef jira jechaadha. Xeenaa mokonnin warri jedhama warri sadarkaa gadii illee akkuma kana jechaadha. Isaan kuni ofii isaaniitu miidhiin immoo dirqama isaanii akka ba'anii fi mee ogeeyyii biyya Itoophiyaa keessa jiran sadarkaa doktoraati amma gadiitti health professionals warra jennu kana ogeeyyii fayyaa warra jennu kanaa fi wanta itti dhaamtu of eeggannaa isaan gochuu qaban dirqama isaanii ba'uun akka jirutti ta'ee of eeggannaa isaan gochuu qabanii muuxannoo warra biyya amma maqaa dadhabe kanaa namoota baay'ee dhaban kanarraa kaanee isaaniif maal laamtame maal eeggachuutu irra jiraate. Gaariidha. Ogeessoti fayyaa akkuma beekamu nuti dirqama nurra jiras bara. Akkuma uummata sodaa qabu innis sodaa qabna. Garuu immoo dirqamni waan namarra jiru nama gargaaruu waan barbaannuu fi gargaaruu nurra jira jechuudha. Uummata kana immoo yeroo inni dhibamu dhibamteettaa dhibeen kee namatti darbuu danda'a jennee mana waan oollu miti jechuudha. Kanaaf guyyaa guyyaatti hin deemna. Yeroo deemnu garuu of eeggannoo mataa keenyaa goona. Jechuun maal jechuudha? Anama fakkeenyaaf ganama yeroo hospitaala yookaan deemu akka gaariitti uffatan uffadhee deemutu jira jechuudha. Uffatan uffadhu jira. Akka gaariitti harka koo dhiqachuun qaba. Gilaafii kaa'achuun qaba. Waan haguuggee N95 kan jedhamu isa jira waan haguuggannee deemnu jechuudha. Maaskii kana kaa'anna. Uffata isa dhufu kana hundumaa garuu ati dhibee qabneen jennee irraan baqannu jechuudha. Isuma bira dhannee utuma riskii akka qabu beeknu jechuudha. Akkuma qabamnee fakkeenya namni tokko ogeessatti fayyaa akkuma jette Xaaliyaanii keessatti Ingilizii keessatti namni baay'een du'aniiru. Garuu chaansiin ati qabamtu dhibee kanaan qabamtu utuma jiraateeyyuu utuma jiruyyuu garuu dirqama waan sirra jiruuf iddoo sana deemnee hojjennaa jechuudha. Garuu iddoo sana deemnee yeroo hojjennu eeggannoo barbaachisu godhachuu qabnaa jechuudha. Tokko isa. Lammata odeeffannoo gaarii ofuma keenyaaf qabaachuu qabna. Odeeffannoo dhugaa qabu. Dhuga qabeessa qabte saayinsii irratti kan hundaa'e, qorannaa irratti kan hundaa'e odeeffannoo gaarii ofii keenyaaf yoo qabaanne namallee barsiisuu dandeenya, gorsallee adda addaa kennuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lafa hojjennu sanatti nama barsiisuu hin dandeenya waan ta'eef akka gaariitti barnootaanis akka gaariitti yeroo yerootti duukaa buunee waa'ee dhibee kanaa beekuun nurra jira jechuudha. Inni kaan akka instituushinii tokkoon akka dhaabbata fayyaatti immoo yeroon itti namni baay'een dhibame nama baay'ee dhibaman sana keessaa immoo yeroo itti namni hangi tokko dhufee hospitaala keenya namatti baay'atee yeroo inni itti dhiphisu jiraachuu danda'a. Kana expectii gochuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf afaan hojjedhu nuti amma akka gaariitti qopheessinee jirra jechuudha.
ruumiin isaaniif ta'uu negative pressure room kan jedhamu jira, kophaatti qophaa'ee jira, emergency yeroo dhufanii karaa deemantu jira, hundumtuu yeroo dhufu waan uffatee dhufu, akkamittiin harkasaa akka dhiqatu, hundumtuu yeroo yerootti akka gaariitti itti qophoofna jechuudha. Rakkinni suni hin dhufa inni yaadne rakkina guddaa dhufu sana yeroo inni dhufu akkamittiin haandilii goona kan jedhu irratti qophiin barbaachisa. Qophiin kun egaa ogeessota fayyaa qofa miti jechuudha. Namoota qaama mootummaa keessa jiran gargaaruu qaba. Ministeerri eegumsa fayyaa gargaaruu qaba. Kanaaf qindeessanii akka gaariitti dhaabbati fayyaa dhibee kana tajaajiluu fi irratti qophaa'uu qabu jechuudha. Walumaa galatti egaa ogeessi fayyaa yoo dhibame rakkinni isaa maal ta'a? Maatii isaa dhibuu danda'a. Rakkina kana maatiitti geessuu danda'a. Lammata immoo dhibee kana fuudhee tokkorraa tokkotti achumatti hospitaala keessatti facaasuu waan danda'uuf ofiisaafis immoo dhibamee du'uu waan danda'uuf amma danda'ametti akka gaariitti waan barbaachisu isarraa barbaachisu of eeggannoo barbaachisu gochuutu irra jira jedhee dhaamsa dabarsa. Fadhi Dr. Masfin Ittaanaa Abdiisaa yeroo nuu laattee fi ogummaa kee irraa immoo waan nu qooddeef hedduu galatoominsiin jedha. Amma gaa dhibeen kun nurraa deemuttis haa ta'u fuuldurattis immoo walitti deddeebi'uun keenya naaf akkuma barbaachisummaa isaatti keessattuu yeroo ammaa yeroo dhiphina ammaa yeroo namni doktorri tokko shiiftii taatii 24 hojjetuuf dirqamu keessatti yeroo kee nuu laattee guyyaa lamaan kana waan nu wajjin turteef hedduu galatoomi. Tarii wanti jettu jira dhumarratti moo fitanne? Ani gaa kan hin jedhu warra diina gaafattee waan tokko irratti dubbanneerra. Kanaaf amma danda'ametti gaa uummati keenya dhibee kanarraa utuu hin tuffatiin akkamitti akka of eegu hundumtuu sadarkaa adda addaatti waan isarraa barbaachisu akka godhu ogeessi fayyaa immoo gaa dirqama caalaatu dachaatiin irra jira waan ta'eef uummata keenya gargaaruuf isa ta'u kuffataa keenya yaaluuf tajaajiluu fi qophii godhachuu qabna. Atis immoo gaa natti deddeebitee na gaafattee waan akkasii kana waan akka dubbadhuuf waan carraanaaf laattee fi baay'ee ulfaadhu galatoomi siin jedha. Ulfaadhu yeroo gaarii qabaadha.